Bakkeewwan garaagaraatti hidhattoonni faannoo uummata nagaa irratti ajjeechaaf sarbama mirga namoomaa raawwataa jiraachuu mootummaan naannichaa beeksise. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa miidiyaaleef kenneen humni hidhate naannicha keessa socho'u jaarsolii biyyaaf abbootii amantaa nagaan haa bu'u jedhan irratti ajjeechaa fi dararaa raawwachuu beeksise. Itti gaafatama biiroo dhimma nageenyaaf tasgabbii naannoo Amaaraa kataan obbo Dassaaleny Xaasaw dhimma haala yeroo naannicha irratti miidiyaalee biyya keessaaf ibsa kennaniin humni hidhate naannicha keessa socho'u gochaa suukanneessaa uummata nagaa irratti akka raawwataa jiru himan. ይሄ የታጠቀ እየተንቀሳቀሰ ያለው ቡድን ዛሬም አረመኔያዊ የሆነ ድርጊቱን እንደቀጠለ ከዚህ በፊት humni hidhatee socho'aa jiru kun har'as hojii isaa gara jabinaatti fufee jira. Kanaan dura qaxanaa Gondar naannoo Dambiyaatti jaarsoliin biyyaaf abbootiin amantii waa'ee nagaa fi mariif deemanii jaarsolii lubootaaf sheekota deeman hunda bifa aadaa fi duudhaa uummata Amaaraa irraa faallaa ta'een maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu kaffalchiisanii ergan. Bifuma wal fakkaatuun manni maree nageenyaa dhiyeenya hundaa'e nageenyaaf inishatiivii fudhatanii bakka gabaaf sagadaatti hubannoo uumaa turan Dabra Maarqositti luba kataan abbaa keenya bajaajiin dhaqanii ajjeesan. Mariidhaaf dhiyaachuun gaariidha. Kuni filannoo fudhatamaadha waan jedhaniif qofa ajjeefaman miseensa paartii kamuu miti. Walitti bu'iinsa hidhattoota faannoof humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamuun naannoo Amaaraa bakkeewwan hedduutti jireenyi idilee danqamee jiraattonni rakkoo garagaraaf saaxilamaniiru. Jalqaba torban kanaa kaasee hidhattoota naannicha keessa socho'aniin raawwate ka jedhame namoota maanguddoota ta'an osoo jilbaan deemsifamanii fi gadi quphansiisanii deemsisanii viidiyoon agarsiisu miidiyaa hawaasaa gubbaatti bal'inaan qoodamaa jira. Viidiyoon qoodamaa ture dhugaa ta'uu fi maanguddoota hiraarfamaa turan keessaa 4 ajjeefamuuf kaan bakka jiran akka hin beekamne himuun tarkaanfiin mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiru akka itti fufu ibsan obbo Dassaaleny. በገርጨጭ ከተማ የሚኖሩ እጅግ ታዋቂ የሆኑ የህዝብ ተሰሚነት ያላቸው የፖለቲካ ወገንተኝነት የሌላቸው 15 ሰዎችን ገበያ ላይ በማንበርከክ magaalaa Garcic keessa ka jiraatan namoota beekamoo fi dhageettii uummataa qaban miseensa paartii kamuu kan hin taane namoota 15 gabaa keessatti jilbeeffachiisuun akkuma miidiyaa irratti viidiyoo isaa argitan gara jabinaan gadi qabanii adaban. Jaarsoliin kun gadi gombifamanii adabamuun haafuutii yeroo karaatti namatti dhufan osoo harka qabanii hin gargaariin bira darbuun kan namatti ulfaatudha. 15 isaaniitu bifa sanaan erga adabamanii booda Marigeetaa Giruum ka jedhaman itti gaafatamaa bataskaana aanaa sanaa ka ta'an jaarsa biyyaa Azanaa Damissee jedhaman jaarsa biyyaa Asmaamaaw Abbee jedhaman dubartii Yanee Ayyaw ka jedhamtu haadha ka taate isaan keessaa filatanii ajjeesan. Namoonni amma haala maalii keessa akka argaman hin beekamu. Seenaa uummata Amaaraa keessatti salphinni akkasii mudatee hin beeku. Uummata Amaaraa mataa gadi cabseera. Caasaan nageenyaa keenya hojii nagaa kabachiisuu jabeessee itti fufuu qabaa jennee amanna. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti dhalate karaa nagaan furuuf mootummaan fedhii akka qabu ibsuun garuu immoo hidhattoonni naannicha keessa socho'an ajaja tokko kan hin qabne ta'uun isaanii wajjin mari'achuuf rakkisaa akka taasisu mootummaan federaalaa beeksisee ture. Mootummaan naannoo Amaaraa gamasaan lola naannicha keessatti deemaa jiru karaa nagaan furuuf kaawunsilii nageenyaa hundeessuu beeksisee ture. Leensaa Itoophiyaa ji'a fulbaanaa dhufuu booda balallii kamiyyuu gara Asmaraatti akka hin taasisne Eertiraan dhorkite. Daandiin qilleensa Itoophiyaa imalli gara Asmaraatti taasisu fulbaana booda akka adda citu xalayaan mootummaa Eertiraa irraa isa qaqqabuu ibsuun sababa isaa gaafataa akka jiru beekseera. Hiikaa fi tasaa dabalee isinitti hima. Gaazexaan Hadaas Eertiraa kan ministeera geejibaa fi kominikeeshinii abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii biyyattiin maxxanfamu beeksisa baaseen daandiin qilleensa Itoophiyaa balaliirraa dhorkamuun kan barame. Abbaan taayitaa beeksisa gaazexaa kanarratti baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 20 bara 2017 irraa kaasee daandiin qilleensa Itoophiyaa balaliiwwan gara Eertiraa taasisu guutummaatti dhorkuu beekseera. Siivil aviyeeshiniin kun ibsa gaazexaa kanarratti baaseen dhorkaa kana kan murteesse imaltoota Eertiraa irratti miidhaan qindaawaa fi malaan taasifamu irra ga'uu ni jedhe. Daandiin qilleensa Itoophiyaa adeemsa sirrii hin taaneen korojoo imaltootaa irratti hanna raawwateera jechuun dabalataan balalii fi korojoon boodatti hafee qaqqabuu eeruun daandiin qilleensichaa imaltootaaf beenyaa osoo hin kanfalin tureeraa jedha ibsi abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii Eertiraa kuni. Abbaan taayitaa siivil aviyeeshinii Eertiraa daandii qilleensaa kana dhorkuuf sababni murteesseef kan biraan gatiin tikeetii balalii sababa quubsaa malee dabaluu isaati jedhe. Rakkoolee ibsaman kana hiikuuf daandiin qilleensaa Itoophiyaa irra deddeebiin akeekkachiifamee bu'aa hin finne. Kanaaf fulbaana 20 bara 2017 irraa eegalee balaliin daandii qilleensaa Itoophiyaa gara Eertiraa dhorkameera jedha ibsichi. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa har'a waaree booda fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti ibsa baaseen balaliin gara Asmaraatti taasifamu adda citeera kan jedhu mootummaa Eertiraa irraa xalayaan isa qaqqabuu beeksiseera. Balaliin daandii qilleensaa Itoophiyaa gara Asmaraatti taasisu
hundi fulbaana 30 bara 2024 irraa kaasee akka adda citu hubachiisni abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii Eertiraa irraa xalayaa gaafa adoolessa 21 bara 2024 barraa'een daandii qilleensa Itoophiyaa qaqqabeera jechuun dhorkaan Eertiraan keesse dhugaa ta'uusaa kan mirkaneesse. Balaliin gara Asmaraatti taasifamu maaliif akka dhorkame sababni natti hin himamne jedhe daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa gabaabaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti barreessan. Yeroo ammaa abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii Eertiraa irraa ibsa bal'aa gaafataa akka jiruu fi rakkooleen yoo jiraatan hatattamaan furuuf qophii ta'us beeksise daandiin qilleensa Itoophiyaa. Mootummaan Eertiraa imaltoota daandii qilleensaa Itoophiyaaf dhaamsa dabarseen imaltoonni fulbaana 20 booda daandii xayyaaraa kanaan imaluuf karoorfatan dursanii akka sirreeffatanis dhaame. Mootummaan Eertiraa kana jedhus daandiin qilleensa Itoophiyaa ammallee marsariitii isaa irrattii fi waajjira tikeetii balaliisaatti tikeetii fulbaana 22 booda gurguraa jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa amma torbanitti yeroo 5 gara Asmaraatti balalii ni taasisa. Daandii qilleensaa Itoophiyaan alatti daandiiwwan qilleensaa Saawud Arabiyaa, Turkii fi Masirii idileedhaan gara Asmaraatti balalii taasisu. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii tibbana Xaaliyaanii wayita daawwatan daandiin qilleensa Xaaliyaanii gara Eertiraatti akka balalii eegalu waliigalleerraa jedhanii ture. Waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa erga xumuramee booda waggoota 20f balaliin Finfinnee fi Asmaraa gidduu taasifamu adda citee ture. Haa ta'u garuu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad aangoo qabachuu hordofee hariiroon biyyoota lamaanii qabbanaa'ee ture wayyaa'uun daandiin qilleensa Itoophiyaas gara Asmaraatti balalii eegale. Yeroo sanatti muummee ministeeraa Abiy Ahimad fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliigaltee Asmaraa dikilareeshin jedhamu waliif mallatteessuun tajaajilli geejjibaa lafarraa, daldalaa fi tajaajilli qunnamtii bilbilaa addaan citee ture deebi'ee eegalame. Amma ulaan daangaa biyyoota lamaanii hundi cufamus tajaajilli qunnamtii bilbilaa ammallee banaadha. Walitti dhufeenyi dippiloomaasii Itoophiyaa fi Eertiraa waraanni kaaba Itoophiyaa erga xumurameen booda deebi'ee akka qabbanaa'etu himama. Waraana kaaba Itoophiyaa irratti Eertiraan mootummaa federaalaa tumsuun humnoota Tigraay waraanaa turuun ishee ni yaadatama. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ibsa irra deddeebiin baasuun ammayyuu loltoonni Eertiraa yeroo sana mootummaa federaalaa gargaaruuf Itoophiyaa seenan daangaa keessaa hin baane jechuun komata. TPP keessatti yaadni isaan sabaaf qaban mootummaa uummataa ijaaruu osoo hin taane yaadni ilaalchii fi ejjennoon isaanii hawaasa dhabama godhanii gada aangoo isaanii dheereffachuuf yoo ta'u akka kanaanis bulchiinsi koloneel Abiy Ahmed saamicha namoota godaansisuu hidhuu fi ajjeesuu xiyyeeffachuun rakkoo jabaa geggeessaa jira. Bifuma kanaanis godina lixaa Harargee aanaa shanan dhuugoo raddoota akka Barakaa fi kanneen biroo keessatti saamichi maqaa waltajjii raaftan jedhuun namoota irraa qarshii 200 hanga 500 guuruu hammaachuun hawaasa gidiraa argaa jiraachuun dubbatu. Adda durummaan namni gochoota hamminaa gochisiisaa jiru maqaan isaa Abdurrazaaq Yusuufii fi bulchaa dhimma nageenyaa kan ta'e Misbahi Umar kan jedhaman akka ta'e jira. Innaan wantoota ittiin uummata Oromoo dararuun ni danda'ama jedhanii yaadan hundaa gochuun guddinaa fi badhaadhina akkasumas boqonnaa sabichaatti ba'aa ulfaataa ta'anii jireenya hawaasichaatti yaaddoo jabaa uumanii akka jiranis jirtoonni impaara Itoophiyaa tiksan badii tokko malee ilmaan Oromoo adamsanii hidhuu, saamuu, dararuu, mana irratti gubuu fi ajjeesuu hojii iddilee isaanii godhatanii kan jiran yommuu ta'u Oromiyaan alatti illee maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii qabdu jedhuun yakkanii hidhaatti guuraa jiraachuun beekamee jira. Haaluma kanaan loltoonni kun ilmaan Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa jiraatan maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun namoota hedduu yakkanii hidhaatti guuruun dararaa jiraachuu torban darbe keessa isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Adoolessa 2024 badii tokko malee Oromummaa isaanii yakkuun namoota maqaan isaanii Tafarii Kabbadaa fi Siraaj Jamaal jedhaman qabanii hidhuudhaan dararaa hamaa irraan gahaa jiraachuu fi ammas magaalicha keessatti ilmaan Oromoo adamsanii hidhaatti guuruun akkuma itti fufetti jiraachuu jiraattonni itti dhiyeenyaan beekan. Of harkaa qabutti fayyadamuun murni bilxiginnaa qonnaan bultoota hojii isaanii malee dhukaasa irraa quba hin qabnee fi abbootii maatii ta'an teessuma isaanii qofaaf yaaduun namoota hedduu leenjii torban 2 qofa hin guunne leenjisuun meeshaa itti hidhanii fedha isaanii malee leenjisuun bobbaasaa jiru. Haaluma kanaan adoolessa 23 bara 2024 godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa mooraa Adaadii irraa milishaan sirnichaa tokko akaamaa tokko hidhannoo guutuu waliin gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatee jira. Akka milishaan sirnichaa kun jedhettis calqabuma irraayyuu maatii isaa irraa dirqamaan akka qabame himuun gara jabeenyi loltoonni kunneen hawaasa nagaa irratti raawwatan akka isa aarsee fi filannoon ko uummata kiyya miidhuu irra uummata koof dhaabbachuudha jechuun akka waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu filate ibseera. Dhuma irrattis simannaa waraana bilisummaa Oromoon taasifameefitti gammaduun milishoota sabaan Oromoo ta'anii dirqama gubbaa irraa isaanitti kennameen hawaasa isaanii miidhaniif yeroon kun yeroo itti uummata ofii miidhan osoo hin taane uummata ofiif gaaddisa ta'an waan ta'eef saba keessan tajaajilaa jechuun dhaamsa dabarfataniiru. Daandiin guddichi Finfinnee ka'ee godin Booranbaa magaalaa Nageellee Boorana seen godin Gujii Fe'aan Abiy Ahimadiin durfamu daandii guddicha magaalaa Finfinnee irraa
irraa ka'ee Nageellee Booranaa seenu sababa duula sakattaa qabna jedhuun bultii 15f daandiin kun cufameera jedhuun magaalaa Adoolaa irraa gara magaalaa Nageelleetti sochiin tajaajila hawaasummaa kamiyyuu akka dhaabbatu taasisaniiru. Uggura kanaanis konkolaataan kamiyyuu har'a Adoolee 24 2024 irraa kaasee hanga bultii 15tiif akka hin sochoone gochuun daandii tajaajila hawaasummaa irratti uggura abbaa irrummaa isaa labsee jira. Bifuma wal fakkaatuun godina Gujii Baatii fi godina Booranaa Bahaa keessatti daandiiwwan geejjibaa xixiqqaan tajaajila hawaasummaa aanaalee irraa gara gandootaatti geessan kamiyyuu ji'a 2f tajaajila hawaasummaa akka addaan kutan godhaniiru. Murni bilchiginnaa qaala'insa jireenyaa hamaan uummata kana akka mudatuu fi hawaasni akka walitti deemee hin tajaajilamne gochuun uummati kun beelaa fi dhibee garagaraatiif saaxilame akka badu taasisuun gochaa hamaa kana dalagaa jira jechuun jiraattotni himan. Aanaalee jedhaman kana keessaa 4 kan uggurri irratti labsame gandoota isaa waliin aanaa Waadaraa gandoota 19, aanaa Gooroo Doolaa gandoota 21, aanaa Liiban gandoota 19 olii fi aanaa Gumii Eldalloo gandoota 16 ol kan of keessaa qaban hunda irratti tajaajila hawaasaa gama geejjibaatiin akka addaan citu taasisanii jiraachuu maddeenii fi jiraattotni bakka. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti humni fiinxaaleeyyii Amaaraa waan socho'aa jiruuf uummata keenya nagaa irratti waraana banuudhaan qeerroon Oromiyaa Amaarri akka nurraa bahu jechuudhaan daangaa ilaa daangaatti akka Oromiyaa kaabaa kibbaa keessatti akka Amaarri nurraa bahu guutumaan guututti hin feenu akka nurraa baasan jechuudhaan gama mootummaatiin deeffatanii jiran jechuudha. Gama itti aanuun ammoo yoo gama mootummaatiin kabajaadhaan nurraa hin baane gara humna keenyaatiin qeerroodhaan fayyadamnee akka ofirraa baasnu jechuudhaan qeerroon Oromiyaa ayyannaa dabarseetiin jira jechuudha.